naasoo anamma waa'ee manti kamee haasoo barbaadu nan gorsa nan barachuun barbaada kanaaf gorsa abaratu malee inarrasii jedhamti maaliin እናንተ ነበር ኮፕሊንክ ይምጀባድ ኮፕሊንክ ናጎዳ ዱራን ካፊራ በርወ መከመና ከቲ ማን ናኑ ፈይተ በዲያት የተበደ ገራን ጅርታማ ማለን ነው ፈማ ሜ ወላሂ ጀዳ አሞ አከም ገራ ከምን ዱቢን ተኩባና ቶት ዱባይ ወደባን ያስነ ዱባይ ሞ ገራ አጅማን አጅማን ዱባይ ዱባይ እንጀራ ዱባይ አሞ የሆነ ፌስ የምብላ ማና ከሃሞ ማል ጀዱ እንጀራ በቃ የሆነ ፌስ የምብላ እሺ አሞ እንቺ ሳከቱር እምቤጉኒ ኩን አከሞ አመ ዲረ ጅናቸ ከዱ ገቻ ቱር እምቤጉኒ ኖ ዋጅ ቆይ አሞ ተስገባ አኩማ ማሳ ሮ ለመሸፋ ቀበቴ ገፈት ኒቲ ነሞ አኩማ መሰዲታተን ወደ ደብተን ሸሃዳ ቀበቴ አኩማ መሰዲታተን አን ባቱርተን ውርጂ ረቲ ለጣሳ ዲታቲ እናንተ ሜቋ ኢሲና ነፋናሳ ሚጫቲን ዱሪ ሱንዱራ ክርስቲያና ቱርቴ ያቺ ዴብቴ አማንታ ሙስሊማ ቀበቴ ዴብቴ ለዴብቴ እንዴት ነው አይቻ ተላቅም ጉያ ተከው አርኬኒ ቤኩ ቆይ አኩማ ማሳ ቱርቴ አሞ ኤዩ ሱብሃንአላህ አኩማ ሲላሳ ቱርቴ ቲሲና ጂናሰ ፈርስት ፍሎር አፕ yes ammo akkuma sila urjii taasaa turte macaafa keessa asofte ana jinaase asan jira kuno naasoo nan bira qabne duukaa soo barbaanne diddee mannaan itti me malee waan tokko lama duukaa soo barbaanne isi macaafa keessa asaa turte ammo kuno quraanni sina bira jira ani fatina asofna macaafaaf quraanarra walii gala ayani waaya mantaa soo barbaadu ila aggeeffattee toote waaya mantaa soo barbaadu garuu mee namtichi maal haasaa kun amma haase sila asaa turte ay maali beetta soo barbaadu maali fennaan asoo barbaanne erga ta'e duuyoota kanallee beekon namtichi asoo barbaanne erga ta'e duuyoota sidina asaa turte beeku yoo namni galee asoo barbaadoo jiraate gestee ergadhu namni akkasi malee ani naasoo nama tokko bakka ammoo baradhu waa'ee man anamba beeka bantiirraa waan an beeku naasoo dhiisee hin dubbadhu atis taayitii baradhu waa'ee mantii naasoo baay'ee gaarii jedhee itti maa ture isuma dhugaa okay atau bakka namtichi ergama rabbi arabsi jaaran yemi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nurra gabbus khalas nurra gabbus kan obboleetti osu meekuma sila urjii taatutti nattaa seeme no waajidi sita ati enu garaki ati enu ani sheek ati enu me nattaa se amma tokko obsibbo nu gidduu naa seenammo ani sheek waajii isiisaa warra jini uffisa abdullootaan jedhama haya mal haasa'u dhufte yes okay hadisa akka jedhutti dubartiin sammuun ishee hanquudhaa jedha sammuun kee hanquudhaati la hadisa akka jedhu baranne nu eessa baratte hadisa kamiin irra jira hadisa kuno siiban hadisa al-Bukhari keessatti Muhammad koy hadisa al-Bukhari keessatti nabiyyiin kee dubartoonni sammuun isaanii hanquudhaa jedha kanneen fudhataman fudhattu nagarsiisayye akkana nagarsiis kunooti amo oye assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh انت حبيبي لا قبلني جرى الحمد لله على جراته شيخ واجي oromo koplink na goda please warning na raka undi kesa koplink na እናንተ ኮፕሊንክ ናጎዳ ኮፕሊንክ ዲፕሽን ናሰን warning ቲክቶክ ይነጋና ከነማ ከነባየት maalam beekani maalam usi kana duk me ko እናንተ ነት አገርሲስ ነብይን ከና ላይ ሰላቱ ሰላም በኪሳን ሸመረን ሰሙን ሳኒ ህርዱ ጀዳነት አገርሲስ ወዳ ነት አገርሲስ ጀሊሳን ayye kuno argaa jirta واجي ولي ناس الناس مسيك kuno hadisa sunna.com irraan fide sunna.com hadisi kun sahih al-Bukhari Bukhari jechuudha Arabiffaanis kunooti yoo barbaadde afaan oromootti obsi al tokkome afaan oromootti si geessu meedu bis dura ingilifu maana bis me kana gade baay'ee gaarii okay narrated Abu Sa'id irraati odeeffamee jedha the prophet said ergamaan akkana jedhan isn't the witness of a woman equal to have or that a man ragaan dubartiin baatu walakkaa kan dhiiraa miti yoo jedhaniin nabiyyi takka jedha the woman said the woman said yes eeyyanii jedhaniin he said eenyu Muhammad this is because of deficiency of
a woman's mind. Sababii hanqina sammuu dubartiitiif dubartiin kophaa ishee ragaa hin baatu. Ragaan ishee guutummaatti hin fudhatamu sammuun ishee hir'uudha jedhan nabiyyiin keessan. Hadiisa Sahih Bukhaarii keessatti. Eshi hadiisa Bukhaarii kana kam meel seeranatti hin bakka kam lakkoofsa kam adda baasatti himi. Haa ta'uu isaa deemeetiin adda baafadhaan. Kunoo laalaan Sahih al-Bukhaarii 26 58. Erge kostina 26 58 haya. Afaan Oromootti meel naa torgomu ilaala. Kunoo afaan Oromootti sii geessa tole. Haye. You not have change? I not have change. You have card? If you can't have... Kunoo laas ilaali obboleetti keenya. Ilaa dubbisi atum itti mul'atu ta'e dubbifadhu. Afaan Oromootti. Meeqa yeroo takkatti. Ayyee. Hadiisi kuni Sahih al-Bukhaariidha. Nabiyyiin ragaan dubartii walakkaa kan dhiiraa wajjin waliin gitu. Dubartoonnis eeyyee jedhaniin. Innis kun hanqina sammuu dubartii irraa kan ka'e jedhe. So dubartiin Islaamaa sammuun shanquudha jechaa jira jechuudha Muhammad. Musliimonni kana hin fudhatu. Fakkeenyaaf abdiin asirra taa'aa haati koo sammuun shanquudha jedhee hin fudhatee yaaduun. A'uuzu billah subhaanallah. Akkamittiin haadha kun sammuun shanquudha jedhan. Utuu sammuun shanquudha obsi al tokkome. Afaan Oromootti sii geessu. Mee dubbisi dura Ingiliffuma naa dubbisi mee kana godhee. Baay'ee gaarii. Okay. Narrated Abu Sa'id irraa odeeffamee jedha. The prophet said, ergamaan akkana jedhan. Isn't the witness of a woman equal to have or that a man? Ragaan dubartiin baatu walakkaa kan dhiiraa miti yoo jedhaniin nabiyyi takka jedha. The woman said, yes, eeyyanii jedhaniin. He said, eenyu Muhammad. This is because of deficiency of a woman's mind. Sababii hanqina sammuu dubartiitiif dubartiin kophaa ishee ragaa hin baatu. Ragaan ishee guutummaatti hin fudhatamu sammuun ishee hir'uudha jedhan nabiyyiin keessan. Hadiisa Sahih Bukhaarii keessatti. Eshi hadiisa Bukhaarii kana kam meel seeranatti hin bakka kam lakkoofsa kam adda baasatti himi. Haa ta'uu isaa deemeetiin adda baafadhaan. Kunoo laalaan Sahih al-Bukhaarii 26 58. Erge kostina 26 58 haya. Afaan Oromootti meel naa torgomu ilaala. Kunoo afaan Oromootti sii geessa tole. Haye. You not have change? I not have change. You have card?